Shalom shalom. Nageenyi koo kabajaaf jaalalaa fasin jirtanii fi iddoo isin jirtanitti isin akka qabu. Namoonni chaanalii kana irra deebi'uudhaan dhuftan baga gara nagaan gara chaanalii kana dhuftan isin jedha. Namoonni haaraan reefuu gara chaanalii kana dhuftan immoo mallattoo subscribe jedhu sana tuquudhaan maatii ta'uudhaan barnoota guddaa irraa argadhaa isin jedha. Hadhaa gaaffiif deebitu jira. Gaaffii kana guutummaan guutuutti namni dursee deebisee badhaasa kaardii qarshii 50 argata jechuudha. Namni dursee gaaffii kana guutummaan guutuutti deebise badhaasa kana argata. Nama dursee deebisetu badhaasa kana argata. Badhaasi kun gaaffiin kun gaaffii waliigalaati, gaaffii salphaadha. Gaaffii kana yaalaa badhaafamaa isin jedha. Namni deebisaa guutummaa guutuutti deebise badhaasa kaardii qarshii 50 argata jechuudha. Gaaffii kana kan isinitti deebiftan koomentii jalatti lakkoofsa moobaayilii keessanii barreessuudhaan deebisaa walitti aansitanii lakkoofsa itti baaftanii yoo deebiftan abbaan dursee argate badhaasa kaardii qarshii 50 argata jechuudha. Gaaffiin asirratti argamu gaaffii 5dha jechuudha. Gaaffii 5 qabadheen jira. Namni guutummaan guutuutti gaaffii 5 dafee jalqaba irratti deebise badhaasa kaardii qarshii 50 argata jechuudha. Hamma dhumaatti gaaffii kana hordofuudhaan dursaatii deebii gahaa kennaa badhaafamaa isin jedha. Gaaffii hamma 5tti qofa kan inni qabu. Hubachiisa kan hubannoo isiniif ta'u garuu dursaa lakkoofsa moobaayilii keessanii koomentii jalatti barreessaa. Lakkoofsa moobaayilii keessanii erga barreessanii booddee deebisaa lakkoofsa itti baaftaniitu deebisaa gashaa deemtu jechuudha. Lakkoofsa moobaayilii keessan dursaa irratti barreessaa. Erga barreessanii booddee garuu lakkoofsa itti baaftanii lakkoofsaan deebii kennaa deemtu jechuudha. Abbaan dursee guutummaan guutuutti deebii argate badhaasa kana argachuu danda'a jechuudha. Nama jalqaba irratti deebii deebisetu badhaasa kana argata. Badhaasni kun karaa lakkoofsa keessanii isin qaqqaba jechuudha. Amma gara gaaffii keenyaatti hin dabarra. Akkas jedha hubannoodhaan na dhaggeeffadha akkas jedha. Galmi guddaan mootummaa naannoo Oromiyaa bara kam ijaarame? Gaaffiin kun gaaffii waliigalaati. Gaaffii beekumsa waliigalaati jechuudha. Gaaffii beekumsa waliigalaati. Galmi guddaan mootummaa naannoo Oromiyaa bara kam ijaarame? Lakkoofsa tokko jettanii baranni ijaarame dursaa barreeffadha. Gaaffii lammaffaarra kan jiru akkas jedha. Dhaggeeffadhaa, yaadaan dhaggeeffadhaa. Mootummaa Itoophiyaa bulchaa turan keessaa bara 1872 hanga bara 1889tti kan bulche eenyudha? Irra deebi'ee isiniin dubbisa. Mootummaa Itoophiyaa bulchaa turan keessaa bara 1872 hanga bara 1889tti kan bulche eenyudha? Maatii jechuudha. Gaaffii lakkoofsa sadaffaa. Gaaffii lakkoofsa sadaffaa argeenyerra. Gaaffii lakkoofsa sadaffaan akkas jedha. Erga dargiin kufee mootummaan Oromiyaa bara 1995 hanga bara 2001tti kan bulche eenyudha? Gaaffii arfaffaan akkas jedha. Naannoo Oromiyaa kan hin daangessine isa kami? Naannoo Oromiyaa kan hin daangessine isa kami? Gaaffii salphaadha jechuudha. A. Tigraay, B. Benishaangul Gumuz, C. Gambeellaa, D. Uummattoota Kibbaa. Irra isiniin deebi'a. Naannoo Oromiyaa kan hin daangessine kami? A. Tigraay, B. Benishaangul Gumuz, C. Gambeellaa, D. Uummattoota Kibbaa. Gaaffii shanaffaan akkas jedha yaadaan na dhaggeeffadhaa. Wallaggi godina meeqa qaba? Gaaffii shanaffaaf inni dhumaa gaaffii akkas jedha. Wallaggi godina meeqa qaba?